bareechi lafa Madiina Ibrahim keessa nu oolchi. Yaa Rabbi haa nu bareechi yaa Rabbi haa nu bareechi lafa Madiina Ibrahim keessa nu oolchi. Atin namne daban qabdu arjoomte laayin bitattu na gammachiisi ilaahii sin guddiftu sin irriftu sittirka deena hirkisi ta'a kiraa addunyaallee silaa guyyaadhaan ziyaaraa iyyummatu na sakaalee utuu hawwii halkan guyyaa dumbaatee na didhiiti hin turiniiti na waamiiti yaara naa kabaliiti wayta qalbiin ajjiyaaddu asiina booha garaani kolan qaboo barrisuufi obsada bee jallisuufi amriin tanteettu olaanaa yaadanaa guuti akkaani akka maraan sitti deesse ati nageessi makkaani addunyaani madhumti nama hajji ajjachaala akka lammiin jettu miti rabbi sirrii nama laala kan obboleessatu waama kan obboleettitu waama ani rabbii kiyya malee fira makkaan qabu ana ani rabbii kiyya malee tokko namaan qabu ana yaa rabbi oositti boonna yaa rabbi oositti boonna atummaan keessa nu dhaabi lallaba gaafa madiinaa taha muhammad abbaatu tamallaa ishee godhe geeta mallaka daalimni nyaattu zaalimni rabbiin sodaatu karabba'ee nama saama warra karaa jalaa deemus ati naa baasi salaama amaanaa siin jette haatu ijoollee bahararra yaatu karaa jalaa qabi ma'ulaa ka dhokatee itti gaadu wanti biyyaa baasu rakkoo narraa lafa kaayi hiyyummaa fi waa hin yoodiini dafee nurraa gadataayi yaa rabbi oositti boonna yaa ilaahii sitti boonna atummaan keessa nu dhaabi lallaba gaafa madiinaa yaa rabbi oositu mootii moototaati makkaa madiinaa nu dhaabi ganda rasuula kan keeti yaa rabbi هون بريتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. الرا نانون كينيا روبس بايه قبا روبني روبو باتس قبنا جما قبا ولتمو لجون دندين لايبي سنة عيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الكنيسة تأو تقولي بفنا جدين asisinitti ba'e sheer godhaa bakkiya kana kan biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan Awurooppaa jirtan Ameerikaa jirtan biyya Arabaa jirtan biyya Ajamaa jirtan Jaapaanii Jaarmaanii Kaahiroo warri jirtan biyya adda addaa Shaam warri jirtanu تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال حياكم الله وبياكم mee dhaamsa tokko waliif yoo dabarsine gaariidha ta'a. Gizee tokko mee sheer godhaa samiif dachiitti baalixatti kaabaa kibbatti ji'aaf aduutti nuuf kennaa sagalee kana isinii jedha. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. فأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأقتصر على متن الحديث دون أن أذكر الراوية والمخرجة. أيام التشريك أيام أكل وشرب. رسول عليه الصلاة والسلام أيام التشريك جدا ويالين فون أدوت بافتني كان تاغوغ فتنو تشريك جتشون كان أجلو غرينو لما غرينمو أيام التشريك جتشون guyyaaleen ganamaan gadi ba'anii wal dudubbisuu wal ziyaaranu muslimni muslimaa dhaqee ilaalu gariinuu lamaa immoo ayyaamu tashriiqi jechuun guyyaan gogaa gogfachuudhaaf aduutti ganamaan baasanuu gara ba'aatti baasanuu jedhu. Egaa walumaa galatti ayyaamu tashriiqi salaasa guyyaaleen tashriiq jedhamtu ganamfannaa jedhamtu sadan kun ayyaamu aklii wa shurbii jedha rasuuli alayhi salaatu wassalaam. Guyyaalee nyaataaf dhugaatiitii guyyaaleen sadan kunii jedhan yoomiin ni jennaan boru guyyaa guddaa boruu irraa jalqabee guyyaan guddaa borii yookaan sanbata guddaan
dilbata yookaan alhada kan jedhamu guyyaa guddaa kan jedhamu yoomal ahadi jedhama arabiffatti guyyaa tokkoffaadha jedhamee beekama afaan arabaatiin jechuudha uumama samiif dachiin uumamuu eegale keessatti guyyaa tashriiqaa yookaan guyyaa sadan guyyaa nyaataaf dhugaatiiti rasuulli jedhan sana keessaa guyyaa jalqabaati guyyaa muruu jechuudha. Egaa ayyaamu aklii wa shurbiin jechuun rasuula alayhi salaatu wassalaam maali? Uduuhiyyaa namni har'a qale yookaan hadiyyii namni har'a qale kan fudhates miskiina ta'ee ka'ee kan nama harkaa fudhates guyyaa boruu ganamaa jalqabee taa'ee aara galfiidhaan nyaachuu jalqabaa. Warrumti mina jiran minaan bulan ayyaamu tashriiqi ayyaamu mina jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam ammas. Guyyaan sadan ayyaamu tashriiq jedhamtu guyyaalee minaan oolamtuudha jedhan. Zawaala booda yookaan aduun erga dabee booda saatii jaa booda dhakaa darbachuudhaaf gara minaa dhufa namni khaymaa minaa keessa jiraatu. Abbaan fedhe guyyaa lamatti gabaabsatee galuu danda'a guyyaa lamatti niyyatee. Egaa ayyaamu aklii wa shurbiin jechuudhumaa wajjin guyyaa nyaataaf dhugaatiiti warra biyya jiraatuuf. Ayyaamu minan jedhan ayyaamu tashriiqi ayyaamu minan jedhan jara hajjii deemeef immoo ayyaamu tashriiqi sadan guyyaalee minaan jiraatamudha kan darbatamudha jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Isiin sun yoom jalqabdi ciidii keenya keessatti jennaan guddaa tokko yookaan alhada isniina yookaan wiixataan lama salaasaa yookaan sadaffoodhaan qarsaa sin jedhama facaasaa sin jedhama gindoo sin jedhama maasqanyoo sin jedhama guyyaan sadan kuni guyyaa maaliiti jennaan ayyaamu aklin wa shurbiin jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Maal nyaate dhuga namni jennaan foon nyaata inni hin qabne miskiina ta'e qabaa isa waa qabu biraa fudhata bakka sadiitti baafama wanti qalamu tokko kan miskiinaati waan ta'eef. Egaa guyyaan waa qalamuu uduuhiyyaan qalamuun jaa'izaa yookaan immoo fadiilaa caalmaa qabu guyyaa 10 irraa kanaaf guyyaa sanbata xiqqaati guyyaa boruu guyyaa iftaanii isniina yookaan wiixata guyyaa facaasaa yookaan qarsaa yookaan masqanyoo guyyaa gidir sanbataa sanaa jechuudha guyyaa hiiqataa sanaa jechuudha. Guyyaa kana arfan keessatti uduhiyyaa qaluun hin baqa namni har'a uduhiyyaa qaluun isinii miijechuu dhabe boruu bitaa qala tokkuma guyyaa har'aati wajjin namni boruus isinii miijenne guyyaa sadan sana keessatti akkuma guyyaa har'aatti qaluun isiniif ta'a namni haalli isaaf hin miijenne namni immoo tokko qaltan kan abbaan manaa qalee haati manaa hin qalin haati manaa immoo taraasi bor qaluu hin dandeessi warri qabeenya rabbi isinii kenne kan abbaan manaa har'a qalee haati manaa boruu qaltee ilmi hangafti yookaan quxisuun immoo wiixata qalla kan jedhan wiixata qalla kan jedhanu ilma keessan keessaa bitanii qalan in taa'u uduhiyyaan mana tokkotti shanjaayyuu qalamuun hin ta'a namni tokkos lama sadii qaluu hin danda'a manuma tokko keessatti immoo namni sadii afur qaluu hin danda'a jechuudha. Namni sanbata guddaadhaaf wiixataa fi isaaf hin miijatin kiiftata yookaan balloo yookaan gindoo maasqanyoo qaluu danda'a jechuudha. Salaasaa jechuudha yooma sulasaa'ee guyyaa sadaffoo rabbiin dachiif samii uumuu eegalerraa guyyaa sadaffoo qaluu ni danda'a. Akkasitti yeroo ofii keessanii waa nyaattanii waa dhugdanu miskiinan irraanfatinaa nama beela'an irraanfatinaa yatiiman irraanfatinaa haadha hiyyeessaan irraanfatinaa darasaa kalawaatti beela'u darasaa kalawaatti yookaan zaawiyaatti beela'u sheeyini kitaaba qaraa isaan jiru ofii isaatti biyya isaatti hin galle biyyi isaa fagoodha beela'u hin irraanfatinaa wayyaala barandaatti beela'u hin irraanfatinaa iyyaala barandaatti beela'u hin irraanfatinaa raddaati makiinaa eeguurratti beela'u hin irraanfatinaa shufeera hojii dhaabee beela'u hin irraanfatinaa haadha hiyyeessaa kadhataa yookaan kadhattuu namarra deemanii dur kadhatan hin irraanfatinaa hin dagatinaa hin dhaga'amamti sagaleen kiyya kun dhaga'amuu nafu abbaan rabbiin gurra isaatti fide dhaga'uu nafu rabbiin khayrii duniyaa fi akhiraa walitti isinii haa qabu ciidii keenya baraa lanaa kana ciidii gammachuu kanaara galfii
كوا هندو كيستي ولتنا ما قبمو ربنا كتايسو حجي لنا هبني كاني برامهم مرأتنو ربنا كتايسو يا ربي هونو بريتي يا ربي هونو بريتي لبقى بمدينة إبراهيم كيسن وجي أتنام نيدا بنكبدو أرجوم تلاين بدتو نغم مچيزي لاهي سنگوتفتو زنرفتو ستر كدنا إركزي تاكرا الدنيا اللي سلا قويا دان زيارة يمتو نسقالي وتو هاوي هالكن قويا دنباتنا ديديتي انتورينيتي نوامي تيارنا كبليتي ويتا قلبنا جيادو أسينا بوها غراني قولان كبو برسو في أبسد بيت اللسوفي أمرين تنتتو لانا يادنا قوتي أكاني أكمران ستي ديسي أتنا كيسي مكاني الدنيا مدومتي نماتي أججالا أكلم من جتو متي ربي سرين مالالا كانوا بلنسة تواما كانوا بلنسة تواما أني ربي كي ملي في رمكان كبوانا أني ربي كي ملي تبونا من كبوانا يا ربي أو ستي بونا يا ربي أو ستي بونا أتم من كيسانو دابي للبقى فمدينة تاها محمد أباتو تاها محمد أباتو شير قدا كسابو ظالم رب زداتو كربين مساما وركرا جلا ديموس آتنا باسي سلاما أمانا سنجر شير قدا قدا كسابو بوانته جولي بار رياتو كرا جلا كدمولا كدوكته اتقادو وانت بيا باسو ركو نرالا بكاي يوما في واين وديني تبين الراغدتاي يا ربي او ستي بونا يا إلهي ستي بونا